One of the people I spoke to said that he had to run over dead bodies. A skirmish did break out. We do know that a detainee injured one of the security guards, but the response was disproportionate. The security guards locked the doors of the hangar, went and got some additional forces, shouted at the migrants that they should say their prayers, and then climbed on top of the roof of this hangar and launched in projectiles. We've seen at Human Rights Watch extremely graphic videos. We decided at Human Rights Watch not to screen the extremely graphic content because what you can see are 10 scores of dead bodies, charred remains of people in positions that demonstrate that they were trying to flee this horrific attack. Of course, they're also fleeing human rights abuses and poverty. Up to 50% actually don't know that there is a conflict in Yemen. They engage in these terrifying and abusive migration routes, which involve smugglers and traffickers. They're facing abuses at every stage of this migration route just to try and access a better life and better opportunities. These migrants face violations on all sides. We documented last year in April 2020 how thousands of migrants were brutally pushed with lethal force from northern Yemen to Saudi Arabia, again accused of being coronavirus carriers. The Saudi authorities shot at them, killing many, and then transferred them to detention centers and kept them in the most appalling conditions. Akkam jirtu Oromoo nagaa keessanii fayyaa ifa magaa suuraa yookiin viidiyoo akka malee fuula miidhame yookiin uummata keenya kan miidhame isin mul'isuuf waan rakkoon gara maraayyuu nu qabatu jirti and why Yamanirraa amma finally warri Human Rights Watch akkasumas addunyaan record godhaa jiranii akka gaafa jalqabaa nam 8 qofa nama 7 qofa miidhame hin jenne amma kunoo dhugaanii gaduma bahaa jirti waa'een Yamanii diqqoo in ulfaata akka malee jabaadha maaliif akkuma argitan kana ijoolleen kun gabiyyarra haga bakka kana gaanitti rakkoo keessa oduma miidhaman odoo haala sikaneessa keessa haala nama jibbisiisa fokkataa keessa darbaatiin bakka kana gaanii see kanaafi hanga dandeenyuun qarqarra jenneetiin nuti martinuyyuu tattaaffii adda addaa godhutti jirra ani maallaqaa GoFundMe irratti bane hin yaadattu sin martinu gara torban lamaaf deemutti jirra se martinu haga dandeettanitti nuuf arjooma birri 2,995 guuramee jira ulfaadhaa isiniin jedha warri nuuf arjoomtanii rabbi bakka isinii baastanii isiniif haa deebisu rabbi waan isin arjoomtan barakaa isiniif haa dabalu jedha ijoollee Yaman wal quba qabna waan biyya sanii deemaa jiru guyyaa guyyaadhaani so namoonni keessan qarqaaruu feetanii yoo gargaarsa godhuu fi feetan yookiin quunnamuus feetan keessaa naaf barreessaa akkasumas namoonni tanaan durallee na dubbisaa jirtan ulfaadhaa isiniin jedha yaada kanneef kennaa turtan
haalatachi jiru kan hubachiisaa jirtan akkasumas qarqaaruudhaaf fedha warri qabdan warri keessan dubbisan asiillee biyya alaallee akkasumas ayyaada adda addaa kanaaf qoodaa jirtan ulfaadhaa isiniin jedha galatooma kan biraa wanti dubbachuu fedhee hagawii ijoolleen gariin mana yaalaa argataa jiranii so isaanii akka malee qarqaarsa isaan feesisan maantiin kan Yaman guyyaa 14 lakkaa jiranii UNHCR afoo ta'aniitiin so isaanillee nyaata isaan barbaachisaa uffata isaan barbaachisaa akka malee garaa nama nyaata wallahi video suurawwan arguuwwan baasuus hin dandeenye so na ulfaata haa ta'u malee isaanillee akkan irraanfannee haa wal gargaaruun jedha kan biraamoo maantiin kan walloo kan biyya jiran waan isin bira haa jiraatu duris nama abdattanii mitis durallee namni isin bira dhaabbatee miti durallee humna namaatiin miti waggaa jaarraa meeqaa eenyummaa keessan tiksitanii ormummaa keessan tiksitanii diina gara maraan ofirraa lolaatiin aadaa keessaniif ummata keessan tiksaa turtanii ammas itti fufaa rabbi isin bira haa jiraatu kenna du'aa qofa walloo fi gadduun jechuun walloo goota gadduun qabnu hamileedhaan bira dhaabbatu qabna ani ogofaan min isaaniifis banamee jira qarqaaruu qabna hamilee fi ta'uu qabna malee bo'uun qabnu oromoon bo'icharraa ka'uu qabdi walloo du'aa goonaa fi rabbi isaan bira jira isaanis yoomu cabaniin beekanii na rabbi isin bira haa jiraatu jedhaan ilmaan kenna obboleeyyan kenna kan walloo warri asirratti ijoollee Yaman qarqaaruu feetan GoFundMe banee jira linkii asirra lakkisee jira I think I'll just add ammas ni dabala linkii as jala kanarratti maallaqa haguma dandeettan argaa by the way maallaqa biyya Yamanii ilaalee ture akkasumas haalataa jiru biyya sanii ilaalee ture birriin $100 jechuudha bu'aa guddaa qabdi nama gara 50 nyaachisuu dandeetti guyyaa takkatti biyya laaqana nama baay'ee ni dandeessi kanaafuu hanga dandeettaniin na gargaara birriin $100 bu'aa guddaa qabdi $50 ijoolleen ana jirtu san bishaanii nyaata kan ala jiran sun isaaniif akkuma dura jedhaa ture hamilee isaaniif haa taanu waan isaan dandeessisu waan dandeenyu isaaniif achitti akka qarqaaru isiniin jedha hagumaan dandeettaniin uffatas ta'a qorra keessa aduu keessa jiran ijoolleen kun falmatu jiran humna isaaniitiin waan qaban waan harkaan qabaniin sagalee ofii ta'a jiranii nutillee isaanii dabalamne sagalee ta'uu ofii qabna jedheetiin amanaa ijoollee Yaman jiran jechuudha kanaafuu GoFundMe kanarratti linkii ammas jalatti barreessa asirratti maallaqa galchuu ni dandeessanii yookiin naannoo keessan dubbisaati haala mijeessuu ni danda'a ijoollee achitti isin qunnamsiisuu ni danda'a kanaafi wal bira haa dhaabbannuun jedha maaliif yoo isaan bakka san turanii amalaal for example warri milishaa biyya sanii dhiifama gaafatanii jechuudha balleessaa akka waan san dalagame dhiifama yookiinnaan itti gaabbanii jiran waan dalagame sanitti jechuudha odoo nuti martinuyyuu rafnee odoo nuti martinuyyuu callisnee jiraate sila namuu waan kana tarkaanfii kanaayyuu hin fudhatanii jecha so addunyaallee UNillee waan kana xiyyeeffatutti jirtu jechuudha kanaafuu ijoolleen Oromoo kaampii UNHCR afoo taa'uu kan filatan suni bilaashumaa miti kaayoo qabanii kaayoo san irratti nullee ciccine isaan qarqaaruu qabna jedha kanaafuu ijoollee Yaman warri qarqaaruu feetan warri duruus qarqaartan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha kan ammas qarqaaruu feetan garuma dandeettaniin yoo feetan GoFundMe kanarratti yoo feetan immoo directly ijoollee biyya san jiran kan dalagutti jiran isin wal qunnamsiisaa koris kanaafi wal haa dhaqqabnu wal bira haa dhaabbannu ka hafte immoo ijoollee biyya kan jiran walloo wajji sagalee gara dandeenyuun haa taanuu fi du'aa haa goonuuf isiniin jedha ulfaadhaa warri ammas na arjamtan warri wal na yaadaan wal bira dhaaban ulfaadhaa isiniin jedha galatoomaa itti haa fufuu waan Oromoo bira haa jiraatu abdii akkan
hin kutne akka hamileen kennan cabne dhugaa waan qabnuuf dhugaan ni mootii jedheeti namara kanaafuu haa wal bira dhaabbannu haa wal jajjabeessinu galatoomaa isiniin jedha nagaan oolaa nagaan bulaa nagaatti isiniin jedha galatoomaa waan dhaggeeffataniif